Waazira Bayaan jedhamti. Shamarree ola deemtuu Harargee Aanaa Dadar irraa karaa seeraan alaa gara Saawud Arabiyaa deemuun akkuma shamarran kaanii jireenya mo'achuuf carraaqtudha. Raamiilaa du'aa fi jireenya gidduu gammoojjii fi galaana qaxxaamurtee erga achi geesse rakkoon biraa achitti ishee eegde. Manni jalqaba hojjechuuf itti qacaramte isheef ta'uu dinnaan dallaalaan bakka biraan siif barbaada jedhee dargaggoo dirqamaan ishee gudeede tokko harka ishee galche. Waan ishee mudatee fi haala amma keessa jirtu obboleettii ishee achuma Saawud Arabiyaa jirtu Faayoo Bayaan BBC'tti himteetti. Faayoon waggaa 3 dura karuma seeraan alaatiin Saawudii galte. Akka carraa bakka itti hojjettu manaa taatee hojjettu kanatti carraan akkasii waan ishee hin mudanneef obboleettiin ishee quxisuun illee akkuma isheetti hojjettee ofii fi maatii ishee gargaaruuf gara Saawudii dhaqxe. Jalqaba na bira dhuftee wal arginee dallaalaan tokko mana hojii tokko ishee galche. Erga xiqqoo hojjettee naaf ta'uu didee mana biraattiin qacaramuu barbaada jettee dallaalaa beeknu tokkotti himne jette Faayoo. Dallaalichi garuu bakka isheen hojjettu otoo hin taane shabaabaatti yookaan dargaggeessatti geesse jette. Akka isheen jettutti namni kun hojiif osoo hin taane humnaan gudeeduuf dallaalaa waliin walii gale. Waaziraanis obboleettii isheetti bilbiltee haala rakkisaa keessa akka jirtu itti himte. Faayoon dallaalaan achi ishee geessetti bilbiltee akka hatattamaan achi ishee baasu itti himtullee dallaalichi bilbila irratti cufate jetti. Achiin booda ture waaziraan dirqamaan gudeedamuun itti hammaatee jalaa miliquuf fooqii sadaffaarraa lafatti kan of darbite. Dallaalichi geesse shabaaba Arabaatti gurgurate. Inni itti taphachuuf yookaan gudeeduuf jennaan natti hin taphattu jettee of darbite jette. Dargaggeessichi waan isheen mana duraa keessatti hojjettellee yookaan maallaqaa fi bilbila isheellee irraa fudhatee bade. Erga isheen gamoo sanarraa of darbattee eenyu akka hospitaala geesse beekamu baatus achitti of barte. Ammallee bilbila nama biraan obboleettii ishee kanaaf bilbiltee jirti. Natti bilbiltee rakkoon na mudateera amma hospitaalan jiraa na qaqqabinaan jettee turte jette. Ani garuu eeyyama sababiin hin qabneef deemuu hin dandeenye. Faayoon karuma seeraan alaa waan deemteef akkasumallee eeyyama mana keessaa hojjetturraa waan hin arganneef hospitaalichattis dhaqxee akka ishee ilaaluu hin dandeenye himte. Haa ta'u malee karaa nama biraatiin quunnamtee wallaansa argachaa akka jirtu mirkaneeffatte. Qaamni ishee hedduun caccabee ture jette. Ergasii bilbila yeroo isheen hospitaala jirtu bilbilameef irra deddeebittee bilbiltullee deebitee obboleettii ishee argachuu hin dandeenye. Dallaalichis bilbila cufatee argachuu akka hin dandeenye himte. Ergasii gara baatii 2 deema kan jettu Faayoon obboleettiin ishee maal keessa akka jirtu akka quba hin qabne himti. Amma waan isheen keessa jirtu waan beeku tokko hin qabu. Lubbuun haa jiraattu hadhiistuu hin beeku. Bilbila waan hin qabneef homaa argachuu hin dandeenye. Maatiin biyyarraa bilbilanii waa'ee ishee na gaafatu. Waan isheen keessa jirtu nutti himi jedhanii halkaniif guyyaa boo'u. Anillee waan hin ta'u dhabee maraachuutan jira jetti Faayoo. Taateen kun raawwatee baatii 2 ta'uuf ergasii waa'ee ishee odeeffannoon isheen qabdu akka hin jirre himti. Waaziraan umuriin ishee 18 akka hin guunnellee himti. Obboleettiin ishee kun shamarran biyyoota Arabaa hojjetan hedduu irratti rakkoon wal fakkaataa fi miidhamni adda addaa kan hojjechiiftotaan isaan irra ga'u ta'uu himatu. Dallaalonni biyya keessaa jireenya fooyyeen akka jirutti gooyyomsanii baasu. Erga achi ga'aniis sababa kaffaltii argataniif jecha mana tokko baasanii kan biraa galchuuf taasisaniin shamarran hedduun gudeeddii, ajjeechaa fi miidhaa qaamaaf qalbii fi saaxilaman hedduudha.